Arera. Bae tokko arera. Sena. Wayni isin dhageessame, wayni isin dhageessan hin deemina. This is just amazing. cufaa jedhaniitu Facebook irratti maxxansaa turan ji'oota 5-6 darbe garuu maxxansuu sana dhiisaniiru. Qabsoon gaggeessa abbaan qabsoodha ka jedhu godhamaa ture. Maal ramada wanti kun lamaan? Kompetiishinii natti fakkaata. Maaliif tokkoffaa qabsoon baay'ee waan qaxxaamuraan itti ce'anii abbaatti ta'anii miti. Namni si jala jiru suni si jala jiru kun horii miti. Si argaa si beekaa akkanumatti jala miriiru garuu siyaasa keessatti amma Oromoon baay'ee amma political society dha. Duruma jalqabee uummata gabrummaa keessa jiru political advantage qaba jedhee yaadee gaaffii kenna uummanni kun. Gaaffii fi kenne sanatti yoo ati wallaalaa taate anumatu gana itteetuma akkuma fardaa sanatti burraaquu barbaadde. Kana uummanni baay'ee sirraa fudhatu garuu advantage barbaadu san argachuudhaaf gaaffii isaatti kenne isa beektetoo reserve of gochuuf irra jiraata. Amma kan hooggansa keerootti wal qabatee ka'etti dubbii kana reservationii dhabame. Anatu ganooftee hundumtu namoonni gariin marsanari xiqqoo tokko naannootti bakka kana ka dhageeffattan fedha. Ka dubbataa jiru Yaazoo Kabbabaati. Hoogganaa qeerroo jechuudha. Hoogganaa qeerroo duraanii ofiin jedha. Namoonni tokko marsinarii lafa itti dhalatanitti qabaachuun malanii isarratti hundaa'aniit nutu qeerroo hoogganaa yookiin nutu qabsoota hoogganaa jedhaa jiranii jedha. Mee bakka san takka irra isin deebi'e daqiiqaa takka sekendii takka qofa. Namoonni gariin marsanari xiqqoo tokko naannootti dhalatan irraa qabaachuu danda'u. Marsenarii takka bakkee itti dhalatan irraa qabaachuun malanii. Marsenarii jechuun maal inni beektu? Marsenarii jechuun warra kaayyoof lolu osoo hin taane warra maallaqaaf jecha haasaa kan ittillee qophaa'een dhufne beeki. Aareetuma waan kana argeennan aareetumaan dhufe waan dubbachuudhaaf. Waan kana osoo dhaggeeffataa jiru. Marsenarii jechuun nama kaayyoof ilaalcha tokkoof lolu osoo hin taane nama biyyaaf lolu osoo hin taane nama mallaqaaf lolu jechuudha. Nama mallaqaaf nama miidhu jechuudha. Shiftaa warra mallaqaaf nama ajjeesu jechuudha. Maal jedhaa jira amma? Namoonni tokko naannoo itti dhalatanitti marsenarii tokko qabaachuun mala san irratti hundaa'anii nutu qeerroo hoogganaa jedhaa jiranii. Eenyuun baana namni sun? Kamaal galchuu baana beeki. Nama biraati miti. Kamaal galchuu baana. Abbaa fedheeyyuu haa ta'u garuu. Abbaa fedheeyyuu haa ta'u, Jawaar haa ta'u, Kamaal galchuu haa ta'u, Fidoo haa ta'u, dhaaba Oromoo kamiyyuu haa ta'u. Namni Oromoof lolu, namni Oromummaaf lolu, namni biyyaaf lolu, namni sabaaf lolu akkamitti marsenarii jedhama? Akkamitti marsenarii jedhama? Namni sabaaf lolu jechuudha. Namni biyyaaf lolu, namni mirga ofiitiif lolu. Marsenarii kuni hooggana qeerroo duraanii ofiin jedha. Yaazoo Kabbabaatu jedhaa jira dubbii kana. Mee jaran laalaa ilaalcha isaanii? Mee laalaa akka isaan itti yaadan? Mee laalaa wanna isaan garaa keessatti yaadan? Wanna isaan mataa keessatti yaadan? Mee nama akkanatti qabsoo Oromoo keenya hoogganaa jiran rabbii keetti jedhaati. Nama loltoota nama Oromoo amma innilleen hoogganaa sunillee yoo Oromoof lole marsenariin jedhamu. Yoo Oromoo bilisa baasuuf dhugatti kan lolu taate marsenariin jedhamu.
Uummanni Oromoo wanni itti mufatuuf wanni komatuuf maaliif loluu dhabdanidha. Dhahamoonni kuwwan wanni irraa buqqanii ko'aa bayaniif maaliif loluu dhabdanidha. Osoo isaan namni marsiinarii isaanii jedha. Wallaahi kuni diinummaa isaanii ifatti bahanii labsanii jiran. Marsinariidha. Nama Oromoof jecha qabsaa'u, nama Oromoof jecha lolu, beela'ee miila buuqqachaa'ee nama Oromoodhaaf lolu namni marsinarii jedhuun diina qofa. Hedduu nama aarsa. Hedduu nama aarsa. Warra akkanaatti Oromoo hoogganaa ture jechuudha. Warra akkanaatti qeerroo hoogganaa jedhaa jira jechuudha. Imagine. Oromoof qabsaa'uun, Oromoo biyyaaf qabsaa'uun marsinari warra jedhu jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Har'aan booda, ammaan booda, warri shakkii xiqqoo qabdanilleen shakkiin sun isin keessaa baateen jedha amma. Ifatti diinummaa ofii labsuudha kun. Ifumatti diinummaa ofii labsuudha. Ammalleen Kaayiroo keessatti nama keenya ka haleelsise tokko yaazoo ofiin jedha tokko immoo xaasoo ofiin jedha. Mee maqaa iyyuu ilaala jedha. Xaasoo kabbaba moo xaasoo eenyuti xaasoo xaabor. Maqama baafatanuyyuu. Anyway garee OMN jedhamuutu garee Jawaarin hoogganamu garee Jawaar itti gaafatamutu Kaayiroo keessatti bobba'ee nama keenya fixaa jira isaantu na waraane isaantu sun miidha na waraane jedhaa jira. Mee rabbi keetti jedhiiti. Jawaar wanna godhu dhabee osoo diinni jiru as garagalee Oromoo ajjeesa. Ammoo yaazoon kun jiran eenyu ta'ee isarratti xiyyeeffamee eenyu ta'ee nuufuu dhiyoo kana isa argaa jira kun dhiyoo kana Facebook irratti namni facaasee argaa jira. Eenyu ta'eet nama jabaa kam ta'eet osoo diinni Oromoo gurguddaan jiru isa ajjeesan summiidhaan jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti bara jiran ajaa'iba rabbiiti. Kammoo dhiyoo tana fuula dhoffatee iskiree duuba bookkisu. Arusiin akkana. 1991 of baranii jedhaa bara. 1991 of barre bara 1991 of barre jechuudha. Asumatti immoo waa'ee Nadhii Gammadaa dubbataa. Asumatti waa'ee Jamaar Roobalee dubbataa. Asumatti kabajaa qabaaf jedhaa. Asumatti immoo 1991 of baranii jedha. Bara kam keessa qabsaa'aa ture Nadhiin Gammadaa yoo kun 1991 yoo kan of baru taate. Kuwwan immoo Oromoo miti jedha. Mee hedduu nama ajaa'iba. Jarri anama fakkeenyaaf isa kana waan jedhame kana ilaalcha dhaabaa kaayyoo dhaabaatiin wal qabsiisuun barbaadu. Garuu immoo wal qabsiisuullee yoo hin barbaanne wanni kun lamaa walitti dhufaa jira. Bakka birootitti illee kunoo raadiyoo simbirtuu maalii jedhaniit exactly the same thing dubbataa jira. Waan wal fakkaataa dubbataa jiran. Agartee? Namoonni dhuunfallee gadi babbanii fuula dhuffataniit waan wal fakkaataa dubbataa jiran. Kana jechuun ilaalchi kun ilaalchuma dhaabaa fakkaata. Ilaalcha dhaabaati jechuullee yoo barbaadu fedhilleen ilaalcha dhaabaa kaayyoo dhaabaa fakkaata. Jibbansa gosa tokkoo barsiisuun saba addaan qooduun saba irratti duulchisuun wallolchiisuun namni jabaan tokko yoo bahe dafanii irratti duuluun. Mee OMN amma mee bakka bu'aa isaa qabnaa waan biraa qabnaa osoo OMN bade bakka bu'aa qabnaa yeroo ammaa kanatti uummata Oromootiif wanni jedhu. Bakka bu'aan qabnu bara. Agartee alternatiiviin eessame yoo OMN irratti duulaa jiran OMN akkas ta'e yoo OMN hin jiraanne mee hayyee bakka bu'aan maaltu jira wanni bira miidiyaan bira ka sagalee uummata Oromoo xiqqaattus
OMN maybe nama hunda garaa guutu garaa gahu dhabu danda'a. Nu hundi itti gammachuu dhibbaan dhibbatti bakka barbaanne nuuf gahuu dhabu danda'a. Garuu immoo haga ammaatti qoonqi xiqqoosii dhugaa Oromoo, rakkoo Oromoo, haqa Oromoo, miidhama Oromoo addunyaatti baasee lallabaa jiru OMN hin qofa. Hayyee mee irratti duuluun ni barbaachisa. Maqaa balleessuun ni barbaachisa. Garee OMN tokko kana godhe. OMN immoo miidiyaadha malee waraanaa miti. Mee afachika erga jenne mee warra ummanni Arsii 1991 of barate jedhu kanaafi kitaaba harkaa qaba anyway. Ittillee qophaa'ee dhufne haguma aare jechuma kanatu na fide. Jechuma arge kanatu na fide. Dhiifama naaf godhaa. Yoo taptabba illee. Asiyaa. Go. I need the pen, what? I said go. Give me the pen, I'm going to go to... I haven't got it. I need the pen. Dhiifama naa godhaa jiran, dhiifama naa godhaa. Kitaaba bakka san laalaadha. Hayyee kora luuq eenyutu beeka? Kora luuq. Inni kuni maybe yoo isinitti mul'atu garagalee mul'atan siya mirra effektii qaba. Yoo kan mul'anne taate kam ta'uu malee akkasitti sirriin ta'u. Mee akka biraatti ilaala. Mul'ata? Kora luuq jedha. Anyway, gabaabumatti wannan mul'isuu barbaade korri luuq kuni ka ta'e bara 1960moota keessa. Bara 19 abaaban kan uumame bara 1974 beekaa jiran. Ka dhaabbate bara 1974 kuni korri kun ka ta'e bara 1960 keessa. Ummanni Oromoo Arsiirraa Baalirraa jechuun barbaadu Arsii Baaleef Diidaarraa. Arsii fi Baalee jechuun anaaf sirrii miti. Arsiin lafa. Arsiin nama. Baalee lafa. So Arsii Baaleef Diidaa. Baaleef Diidaarraa achitti baqatanii Harargeerraa achi dhaqanii kora luuqii isaan godhatanii jechuudha. Kora luuqii isaan irratti luuqiin tuni magaalaa daangaa Sumaalee fi Oromoo jidduu jirtu jechuudha. Gaafa rooroon itti jabaatee rooroo itti hammaattee jettu ka'anii achi dhaqanii leenjii lolaa mootummaa Sumaalee gaafatan. Mootummaa Itoophiyaatti loluuf jechuudha. Haile Sillaasee loluuf jechuudha. Isa keessa namni jabaan gaafasanii Hussein Suraa ture jechuudha. Agartee Hussein Suraa fa'a. Jaarraa abbaa gadaa fa'atu jira. So kora luuq itira jaarran abbaa gadaa ni jiraaf hin jiru ani hin beeku. Garuu jaarran abbaa gadaallee achi dhaqanii turan yeroo sanitti. Kora luuqii kana keessa nama 10,000 hirmaatee jiran. Ummanni Arsii fi ummanni Baaleef Diidaa irraa achi dhaqee jiru. Oromoon Arsiin Baaleef Diidaa loluuf jechuudha mootummaa kana loluudha. Bara 1960moota keessa. Ummanni 10,000 kun akka malee guddatee hatta mootummaa Somaaleetu yaaddessee haga ministeeritti achi dhaqee jira wajjin dubbatu ga'ee jechuudha. Mootummaan Sumaalee gaafa sanitti humna waan hin qabneef ofiifuu bilisummaa reef waan argataniif waan hagana gahu isiniif leenjisuu hin dandeenyu gargaarsa nama waraana agartee 10,000 tiif gahu isinii godhuu hin dandeenyu jedhaniit akkasitti uummata sana ofirraa galchuudhaaf yaalanii bittinneessan jechuudha yeroo sana. Mee uummanni kun gaafa eenyuuf achi dhaqe? Hayyee ati kakkuun 91 of baraka jettu. Uummanni kun eenyuudhaaf loluudhaaf achi dhaqe? Biyya keenya biyya Oromiyaa jedhamtutu jira. Biyya humnaan nurraa fudhatamteetu jira. Uummata aadaa kophaa qabu, aadaa addaa qabu, seenaa addaa qabu. Uummata kanaaf loluufi uummata kana bilisummaa bilisa baasuufi jedhaniit gargaarsa gaafata achi dhaqanii jechuudha. Gaafa san ani garuu gosa tokko arrabsuuf hin dhufne ammallee immoo hin arrabsullee.
gosa arrabsuu fi miti gosni martuu kabajaa qaba. Ammoo namni tokko gosa bakka hin bu'u. Abbaan fedhellee maqaa gosaa fi uffatee dhufeeti nu arrabseef namni tokko gosa bakka hin bu'u. Namoota of duraaf illee kadhaamu namni tokko gosa arrabseef gosa inni irraa dhufe deebi'ee hin arrabsina. Maaliif namni mataa ofii bakka bu'a malee gosa bakka bu'uu hin danda'u. Abbaan fedhe. Kan akkasitti isin himuu barbaada jechuudha. Garuu immoo namoonni tokko tokko gaafsan maal godhuu turan xayyaaraan waaqa guutuu faaleelaa turan. Oromoo beeki. Oromootu xayyaaraan waaqa guutuu faaleelaa ture jechuudha. Baaleen keessatti waaqa guutuu faa loltoota Oromoo jechuudha. Qabsaa'ota Baaleen. Ammoo namtichi kun isa aarse maali? Gadi baay'een arsiin bara 1991 Oromoo barate kan jedhu kun maaliif Daawud Ibsaa qeeqxanii? Maaliif Leencoo Lataa qeeqxanii? Maaliif Dhaaba Abaa'oo qeeqxaniidha jechuudha. Dhaaba Abaa'oo qeequtu Oromoo na loltaas. Dhaaba Abaa'oo qeequtu Daawud Ibsaa qeequtu Leencoo Lataa qeequtu ummata Arsii bara 1991 Oromummaa kenneef jechuudha. Hayyee bara 1991 Oromummaa maybe inni seenaa achirraa barate bar seenaa achirraa jalqabee barate sani waan saniin duuba ta'e hin beeku. Waan bara 19 kora luuq hin beeku waan bara 1960 keessa ta'e hin beeku quban qabu. Oromoon 10,000 Arsii Baaleef Diida irraa Harargee irraa achitti wal gaanii gaafa mari'atan san hin beeku inni. Quban qabu san seenaan isaa 1991 irraa jalqabe jechuudha. Waan 1990 booda hin beeku akka jechuudha irraa quban qabu. Nama 10,000 jechuun yeroo ammaatitti waraanni 10,000 tun jiru. Rabbi keetti jedhini. Namni 10,000 bar leenjiif qophaa'ee achi dhaqe. Achitti waliin maratanii kura luuqii san irratti wal gahanii hayyoonni jaarsoliin ta'e hayyu uumamaan. Jaarsoliin ta'e nooju jaarsoliin Oromoo jechuu kiyyaa beeki. Jaarsoliin Oromoo hayyu uumamaan. Achitti wal mari'atanii waan Oromoo kana maal haa goonu mootummaa kanatti akkamitti haa iyyan mee akkam haa goonu jedhee achirratti wal mari'atan jechuudha. Garuu san bira dabra. Hayyee bara 1905 bara 1905 Muhammad Gadaa Qaalluu akka lolaa ture ni beektaa? Bara 1905 Muhammad Gadaa Qaalluu Baaleen keessatti mootummaa naftanyaatti lolaa ture jechuudha. Arsii bara 19 kana gosa jajuu fi miti jedhan seenaa sirreessuuf ani immoo gosa hundaafuu kabajaa qaba dhugaa isiniin jedha. Namni haga fedhe gosa kana arrabsee fi nama san deebi'ee gosa sana arrabsu. Naamusaa fi aadaa qabna. Maal jedhan? Maaliif hooda jedhan dhiifama jedhan ani hin beeku. Safuu qabna anyway. Safuu Oromoon cabsinu. Gosa namaa arrabsinu. Gosti jajjaba. Oromoon gosa irratti ijaaramte. Gosni utubaadha. Agartee? Arsiin gaafsan kan danda'ee loleef sikkoomando utubaa isaati. Harargeelleen akkasi gosa ofiitii irratti hundaa'eeti akkasi loluu danda'e gosni utubaadha. Maccaaftuu lama gosa utubaadha. Gosni si lolchiisa. Bara 1905 Muhammad Gadaa Qaalluu naftanyaadhaan lolee naftanyichi dadhabee mootiin naftanyaa dadhabee dhumarratti maal godhan tooftaadhaan akkuma nama gowwoomsan kana gowwoomsanii uummata akkasiin goonuu hayyee Muhammad Gadaa Qaalluu maaliif jedhame sababaan isaa inni Oromoon Qaalluu qabdiimi abbaa Gadaatii fi Qaalluu abbaa Muudaa naf fakkaate maaliif jedhaniin jechuudha abbaan amantaa sun Qaalluu jedhama gaafsan inni suni wanni isaa dhiigni isaa Qaalluu duraan milik cabsanitti gala saniif garuu dhumarratti islaamayit Muhammad ta'e Muhammad Gadaa Qaalluuti dhiigni isaa ka milik cabsanitti galaa jechuudha. Kanaaf Muhammad Gadaa Qaalluu akkasitti lolee yeroo dheeraa lolee mootummaan naftanyaa dadhabee tooftaadhaan harka kennadhu jedhanii kennuma kana itti erganii akkuma kun amma araallee kennu nuti ergan kan itti erganii harka kennadhu mootummaan kun dhiifama siif godha si dhiisa jedhanii erga harka kennateen booda maal godhan murtii du'aa itti murteessan. Waan hoo baratamee jechuudha gootu Oromoo gowwoomsuun
bara 1917 hoo arsiin baaleef diidaatti Iyyaasu wajjin ka'ee lole. Lolli sun maal jedhama? Allahu daa'imuu jedhama. Allahu daa'imuu jechuun gaafsa rabbiif jennee daa'imuudha. Maaliif wanniin Iyyaasuun Oromoodha. Akkasumallee Islaama. Amma yeroo san cunqursi Oromoo fi Islaama irra ture. San waan ta'eef yoo namtichi Islaamaa kun ka xiqqoo Oromummallee ka qabu ka Islaamummallee qabu kun yoo aangoo qabate yoo mootii ta'e tasa cunqursi nurra jiru kun xiqqoo sinutti haphatinaa jedhanii isa wajjin lolanii jechuudha. Baalee diidaatti. Ayyee ati namtichi 1991 sun kana quban qabu beekin. Ka 1991 bara 1991 kun kana quban qabu. 1905 1917 bara 1917 wajjin lolanii miidhamanii unfortunately ni mo'atame. Iyyaasuun ni mo'atame Haile Sillaasee qabatee jechuudha. Erga Xaaliyaaniin Haile Sillaasee mooticha Habashaa osoo biyyattiin hin kufin dheessee biyya keessaa baay'isan ka warri tokko tokko gooftatti ilaaltan kun namni warroonni tokko tokko warri naafxanyaa gabbaru warri naafxanyaa akka malee kabajaa qabuuf kuni isallee gooftatti ilaala. Gooftaan suni beeytanii osoo biyyi hin kufin waan nama ajaa'ibu bar osoo biyyattiin hin kufin dheessee bar qaanyi silaa mootiin lolee du'a akka mootii abbaa booraa san iluu abbaa booraa ni beektanii mi gaafa jimmaa harka kennatu inni loleetiin hin du'e dhaqee garuu jimmaan abbaa Jufaar isarra jabaa beeki. Jimmaan abbaa Jufaar isarra illee hin jabaa ta'e dooraan illee qabaatee uummata illee bal'aa qabaatee garuu dafee harka kennateen. Garuu kun immoo ka iluu abbaa booraa kun mootii xiqqaadha. Gootummaa isaa lolee achi keessa du'e garuu hin cabe jechuudha. Silaa mootiin akkasitti loleetiin hin du'a malee osoo biyyattiin kufin ol ka'ee dheessu. Ol ka'ee dheessa Haile Sillaaseen gooftichi. Gaafa inni biyya keessaa baheen booda maaltu uumame? Oromoon Arsiin Baalee Diidaan keessatti naafxanyaa qalaniitiin hin qiletti guruu jalqaban. Halooti baan jechuudha. Fuudhanii qalanii qiletti guruu jalqaban. Qiletti guruu jalqaban. Naannoo biraa keessatti hin taane yeroo wanni kun yeroo san. Achumaan booda Haile Sillaasee yoo as deemu maal godha? Kanallee gosa jajuufi miti beekadha. Gosa jajuuf osoo hin taanetti seenaa namtichi kun jalliseetiin hin dubbate kana sirreessuufi. Seenaa sirreessuufi malee gosa jajuufi miti. Oromoon akka Oromootitti Oromoon hunduu jaba, Oromoon hunduu goota. Yeroo adda addaatti jechuudha. Agartee ammoo Oromoon martuu miidhama. Miidhamaa keessa ammoo namni akka Shawaa miidhame hin jiru. Akka namni Oromoo Shawaa miidhame hin jiru. Hagarratti lafarraa buqqaa jira. Gootummatti immoo namni martuu ragaa bahaaf walloo waggaa 400 akkasitti naafxanyaa dura dhaabbatan jechuudha. Tuulamni illee yeroo dheeraa akkasitti Oromoo naafxanyaa fuuldura dhaabbate jechuudha. Kanaaf Oromoon martuu goota gootummatti. Hayyee akkasi naafxanyaa qalaniitiin hin qiletti guuran. Achiin booda Haile Sillaaseen gaafa deemu maal jedhe? Maaliif Arsiin qofti lola akkanatti loltee uummata keenya fixxe? Sababaan maali? Naannoo biraa keessatti hin taane jarrummaan tun qofti maaliif lolte? Rakkoo maal jedhe? Rakkoon amantiidha jedhe. Amantii kanatu jara kana jajjabeessee kanaaf Arsiin akkanatti nu lolte. Kanaaf agartee nama keenya naannoo biraatti kan miidhamiin jarri tun miidhamte nu miite. Kanaafuu maal godhuu qabnaa jedhan? Ni kiristaanumsinaa jedhan. Arsii kiristaanumsinaa jedhan. So maal godhanii xayyaaraan bishaan raccaan. Xayyaaraan bishaan asii raccaanii bishaan facaasanii isinillee kiristaanumtan. Asii achi isinillee kiristaanumtan asii haga bakka san ga'u isinis kiristaanumtan kunillee asii haga baaleen ga'u kiristaanumtan jedhaniin. Kuni seenaa dhabeeki ofirra dubbataan jiru seenaa katabamee jechuudha. Kitaaba sanii Abdii Amaan hordofaarta kitaabni suni kitaabni tokko kitaaba kamiin jedhaarta ka amma harkaa qabu qabsaa'aa seenaan dagatee jedha. Qabsaa'aa seenaa wannidha Huseen Suraati. Seenaa Huseen Suraatirraa waa'ee kora luuqii kana achirra jira waa'ee kora luuqii kun kan namni Arsiin Baalee Diidaatti Harargee Arsii Harargee jechuudha irra caalaan ka achirratti hirmaatanii loluudhaaf murteeffatanii kora luuqii namni kun kudhanii kan hirmaate kun kitaaba kana keessa jira. Hayyee akkas jedhaniit gaafa akkasitti firacaan san
arsiin tokko kiristaanummaatti hafe jechuudha. Gariin hayyee jedheetuma fudhateetuma yeroo sanatti fudhatee jedheetuma gaaleetuma amantaa ofiitti deebita amantaa duriitti jechuudha. Ammoo arsiin amantaa ka fudhateef ni beektan. Sababaan amantaa islaamummaa fudhateef jibbansa naafxanyaati. Kanaafi arsiif naafxanyaan polar opposite. Magneetii lamatu biraa beektanii North Pole and South Pole jari lamaan kun wal dhiiba. Saawuzii wal dhiiba. Agartee arsiif naafxanyaa jechuun arsii naafxanyaa harargee jechuun akkatti wal dhiiba jarri wal hin ta'u agartee warra guututti wal jibbu soo sababaa jibbansa naafxanyaa amantaa islaamaa fudhatan erga militariidhaan mo'atamnee cabne amma immoo aadaa keenyallee hin cabnu aadaallee hin liqinfamnu amantaallee hin liqinfamnu jedhanii jibbansa isaanii oppositii isaanii deeman kana jechuun diddaan arsii itti dhufe jechuudha bifa militariitiin ta'uu dinnaan bifa aadaa isaanii didu bifa amantaa isaanii didu bifa afaan isaanii didu akkasitti dhufanii jechuudha mee gosni hagana baay'atu halkan tokkotti akkuma jirtu amantaa islaamaa qabate garuu amantaan islaamaa tanaan dura achi keessa jiru ture beeki osoo milikiin hin cabiniin dura guutumatti waaqeffataa ture arsiin waaqeffataa ture hunduu abboonni ta'e nama akaakayyuu geexxoo achi deemu waaqeffataa nadhii hurutaa nadhii soo abdii hurutaa bareentaa hurutaan waaqeffataa ture hurutaa bareentaa waaqeffataa ture sababaan isaan amantaa islaamaa qabataniif jibbansa naafxanyaati jibbansa isaaniiti isin hin feeru jecha kanaaf arsii fi naafxanyaa walitti kaleessuun wanti qolleen hin fakkaanne jechuudha tokko bar isin arsii tokko bar arsii miti ati arsiin isla oromoo miti naan jedhatti dhufe maqaan isaa immoo bar maqaa isaa isinitti mun barbaadu maqaa warra jara qaba agartee nuti sababa amantaati waliin fuune maqaa jaraan fudhanne amantaa jaraan fudhanne soo aadaa jarallee fudhanne maaliif amantaa tokko waan hin qabneef yoo namni fakkeenyaaf aadaa waliif dhaaluudhaa fi walitti kalaa'uu qaba xiqqoosi walitti kalaa'ee ollaa ta'ee wal fuudhee yoo jedhe xiqqoosi aadaa wal jijjiira nuti aadaallee wal jijjiiruu hin dandeenye akka haasaa keenyallee oromoo qulqulluudha waan lafa bu'e ol kaasi hin jennu fuudhi jenna waan lafa bu'e hin fuudha malee hin kaasan kaasuun adda ansaa ka jedhu jettu san isin oromootti hiikkattaniit kaasi jettan makiinaa keessa galeefaa jettan tokkoon keessan makiinaa keessa hin seenan malee hin galan mana iskuuraa mana barumsaa galeettan mana barumsaa hin galan mana barumsaa hin seenan malee nuti galuu kabee nuti waa alaa galchu ol loon faa alaa yoo galchan mee ijoollee re'ii san ol galchi yookiin loon san ol galchi yookiin sa'a san ol galchi harriin ol galchi jetti jaarsoliin teenya kanaafi aadaan keenya dhibbatti isa polar opposite jechuu kiyya polar opposite guutuutti oppositeedha aadaan keenya saayikolojiin keenya qalbiin keenya akka nuti yaadnus adda Huseen Bunee maal jedhe Huseen Suraa maal jedhe asirratti naafxanyaan jedhe duraan gaafa ijoollummaa ofii jaartii ofii amanuu jedhe yoo jaartii nyaata fidduuf tokkoffaa nyaata san ati dhandhamii akkana walii dha'ee dhandhamsiisaa jira jaartii ofii amanu jaartii ofii karabbiin jaartiin keessa uffatan hin jedhe barka jaartiin keessa uffatan hin jedhe barka qaama kanatti uffannu jechuudha agartee isa san garuu jaartii ofii amanu jedha naafxanyaan maaliif tasa yoona jibbite summi itti gooteen ajjeefti jedheet nyaata isiin gootee fiddeef hin dhandhamsiisaa jira waan akkanaa kana fa'aa arge Huseen Suraa waan si ajaa'iba ammallee immoo ijoollee ofii ijoollee biratti nyaataa jiran osoo ijoolleen teettu isaa nyaata kophaatti dhiyeessaniif jiran amala naafxanyaa keessa ijoollee tantee bar dhiiga kan kee kasi keessa baan odoo isaan fuula keessa ilaalan osoo ijaan isaan ija keessa ilaalan ija isaa keessa ilaalan inni biratti nyaateetiin hin deemu aadaa akkanaa kana qaban ani ijoollee biratti nyaachuu dhiisiti ani beela'uu naa wayya ani beela'ee ijoolleen tee nyaachuu naa wayya ijoolleen tiyya nyaattee ani beela'uu naa wayya dhugaas hin jedhu jaartii tiyya hunda manne immoo maal godhaa fuudhaayyuu namni jaartii caalaa natti aanu eessa jira kanaaf qalbiin keenya
adda guutumaan guutuutti adda. Dhibbaan dhibbatu nuti adda. Saayikolojiin kenna saayikolojiin jaraa waliin simu. Aadaan kenna aadaan jaraa waliin simu. Amantaan kenna amantaan jaraa waliin simu. Akkasi. Kanaafati namni sun ka gadi bahee of dhussee dubbatu sun jibbansa irraa dubbata. Jibbansaan guutame ummanni arsii akkana ta'e akkana ta'ani hoggana keenya garagalchani kamaal galchuu shumani ummanni arsii jedha. Fuula bayti dubbadhu dubbattellee as bayi akka nuti as baanee dubbannu kan dubbadhu as bayti. Biyya alaa jirta fuula akka biyya alaa jirtu ni beekna. Biyya alaa yoo jiraate maal sodaata? As bayi dubbadhu. As baatee dubbachuu qabdaa kennaa kanatti. Kijiba yookaan nama Oromoo nama naafxanyaa afaan Oromoo beeku garuu nama shakkisiisu namni sun ilaalchi inni jedhuuf warri kuwwan jedhulee xiqqoosii wal fakkaatee bar konfiisnu godhee bar. Sila diina moo nama ambaa gartee nama Oromoo iyyuu hin ta'in immoo Oromoo jechuullee konfiisnu godhe. Maaliif yoo inni ka diina jennu taate namoonni biroollee kunoo simbirtuu raadiyoo jedhanii exactly waan tokko dubbatan waan wal fakkaataa dubbatan. Agarte kanaafi ani hin beeku jirana dhaabni shanee kuni ani udda siyaasaa waan Oromoo kana hordofuu jalqabee waggaa lama guun isinitti hima. Nama ispoortiitii kubbaa taphachuu achi waan biraa kanneen keessan seenu garuu waggaa lamaan kana keessatti akka rakkoon guddaan jiru hubadheera. Rakkoon guddaan akka jiru hubadheera. Akka Oromoon dadhabinaaf bilisoomuu hin dhabin hubadheera. Garuu nama as bahee ta'in dubbatutu dhabame. Nama dhugaa dubbachuu sodaatutu jira. Osoo dhugaan dubbanne jiran ani akka nama fayyaa keessa hojjetu tokkotti yoo rakkoo kiyya dhaqee doktoratti ni manne kakaleen na dhukkubdu yoo tiruutu na dhukkuba jedheen ka onneen na dhukkubdu yoo miilan na dhukkuba jedheen rakkoo kiyya argee akkamiin rakkoo kiyya naaf ola doktorri. Ammoo rakkoo jedhan yeroodhaan dhaqqabanii jedhan early intervention jedhama. Early intervention dafaniit yaaluu jalqaban jechuudha. Yoo dafanii yaalan carraan prognoosiin isaa carraan inni agartee fayyuu carraan chaansiin dhukkuba sanirraa fayyuu ol ka'aadha yoo yeroodhaan rakkoo san dhaqqabne jechuudha. Garuu immoo rakkoo jiru yoo hin dubbanne lakki haadhoo koo wal qeequun hin taatu dhaaba keenya hin qeeqnu hoogana keenya hin qeeqnu yoo akkas hin taane waggaan dhibba ammallee waggaan 40 biroo ni dhufa waggaan dhibbilee dhufa lakki waliin qeeqnu jennee akka matteenna gabrummaan ta'en gaasanitti diinni hidda jabeeffate ammaa hidda jabeeffate diinni bakka hundatti hidda jabeeffate achii kaasuun gaafsan salphaa miti. Naamin jedhanii gabrummaa dhaltaa jechuu gaafsan. Kanaafuu dhaabni sirriitti jala deemuu barbaachisa dhaaba siyaasaa. Maaliif hiree kiyya tokko chaa mixana tokko chaa miti rakkoo miti garuu immoo saba guutuu hiree nama miliyoona 45 qabattee deemaa jirta miliyoona 50 qabattee deemaa jirta. Kanaaf sirriitti duuka bu'anii hordofuun barbaachisaadha. Ejjennoo isaanii faana isaanii takka takkaan hojii isaanii takka takkaan jala deemuun barbaachisaadha. Abbaa fedhe haa taatu kun amma dhaaba kamiifuyyuu miti dhaabuma kamiiyyuu yoo abba kanatti balleessite lakki balleessite jechuu barbaachisa. Kuni maaliif akkana ta'e jechuu barbaachisa. Agarte dhaabni illeen yoo dhaaba dhugaa taate dubbiin achi yoo dhaaba dhugaa Oromoof quuqamu taate balleessaa ofiisa irra deebi'ee ilaaleeti dhugamatti rakkootu jira sirreeffachuu qabnaa jechuu qaba jechuudha. Yoo immoo dhaaba Oromoof hin quuqamne taate hajaan qabu maaliif kaayyoon isaatuyyuu Oromoo bilisoomsuu hin ta'in hajaan qabu wanna fedelloo jette.
agarte kanaafi kanumatu na fide yaazoo kabbaba gocha eenyu namticha gocha baaroo tumsaa irratti hojjetame narratti deebi'ee jira bar baaroo tumsaa jira namni yeroo ammaa hin salphatu rabbii keetii jedhiiti baaroo tumsaatiin of qixxeessu afaan hidhiin turillee sin hollattu yoo san yoo baaroo tumsaa qabdi hidhiin sin hollattu ani bara waan sobaa tokko yoo dubbadhu hin danda'u maal hin jedhi okay dem sorry okay dem len check dem okay charger is even dem sorry dem hindufa akkasi jedhan nama akkana faatu jira ammoo mucaan tokkollee viidiyoo sarratti hojjeteera bakka tokkotti ol ka'eetumaan ammallee kaayiroo kanallee wanni ergameef wanni hin dhufne jedha ani biyya alaa deemuuf hin dhufne jedha yoo biyya alaa deemuuf dhufin maaliif dhufte Ameerikaaf hin dhufne Ameerikaaf Awuroopaaf hin dhufne jedha inni yoo Ameerikaaf Awuroopaaf hin dhufin maaliif dhuftere kaayyoo bira qabda jechuudha maaliif dhufte yoo carraa Ameerikaatiif Awuroopaaf hin dhufin maaliif achi jirta what are you doing maal achi goota ajaba bar ajaba wadhaa bar wanni sobaa dhugaa dubbachuu nama dhibu maaliif dhugaa yoo dubbatan illee hin eeggatan nama waan dhugaa irraa dubbadhu eeggadhu wannan eeggataa waan dubbadhu hin jiru garuu waan sobaa eeggachuu qabda eeggattulleen immoo waluma dhoofti deebiteetumaan wal faallessa jechuudha jechu wal faallessa okay baba kia hogan of friend difama mal veda Spider-Man veda what hold on check it in good boy so akkas namoota akkana kanatu Oromoo hoogganaa qabsoo Oromootiin deema tikkee it's okay good boy hayyee biraa wannan isinitti himu wannan isinii agarsiisuu fedhu dhiifamame xiqqoo si OA dubbataa jira dhiifama naa godha yoo isinitti dhiifama naa godha iyyuu fedheeti miti naturally dhufaa jira wanni kun dhiifama naa godha okay no kitaabicha san keessa waa laalaa jira bakka silaa isinitti himuu ani fedhu namtichi Sumaalee ministeerri Sumaalee ka gaafa san kora duuqii irratti argame akkana jedhee dubbate waan argisan Oromoon adhaa osoo akka Oromoo kaleessaa ta'e kana Sumaaleetu jedhaa jira beeki onuwii miti Oromoon kana gaafii kana 2009 gaafa bara 2009 akka wanni dubbataa akka lakkoofsa faranjiitti akka lakkoofsa biyyaa dagadheera waan abashaan deemtu kun wanni abashaan deemtu martu sirrii miti bar waggaan sirrii miti ilaalchi sirrii miti aadaan sirrii miti duudhaan sirrii miti wanni marti sirrii miti wanda abashaa dhaloonni isaanii sirrii miti bakka irraa dhufan hin beekan dhugaas hin jedha dhiifama waa dhugdenaan hin jedhina maaliif akka afaan horiin hin jenneef Oromoon adhaa osoo akka Oromoo kaleessaa tahee hedduu natti tola turee jedha jarreen gaafasii wal dhagayan wal kabajan wal faana deeman hayyummallee qaban
kaayyoon deemaniif illee akkaan qulqulluu turte ummata onneen isaanii qaliilummaa qabu fayyaalejii akkasii takka argee hin beeku jedha ministeera Somaaleeti ka gaafsan luuqitti argamee jiru sodaatanii nama kuma godhanii kana Oromoo Arsii Baalee Diidaa fi Harargee irraa dhaqee waan Oromoo irratti onni ture jechuudha. Mari'ataa ture. Hoogganoota gaachina qaban san maqaa isaanii amma dagadhee jira. Barri dheeratus garuu warra haqaaf deeman ka haqaan deeman ta'uu isaanii ammallee akka gaariitti yaadadha. Akkaataan gaafasitti fagoorraa natti mul'ata. Akkaataan gaafasitis fagoorraa natti mul'ata. Warri keessan ka har'aa Oromoon ammaa jechuudha. Akkuma kenna taatee jedha. Akka Somaaleettaan nu yoo laaltan wal dhagahuu dhabuutu biyyatteen caccabsee kunoo hawaasa addunyaa duratti qullaa nu dhaabee Somaaleetu jedhaa jira. Isin Oromoon addaan qoqqoodamuu keessan dhagayaa jedha. Bara 2009 interview go'aniiti ministeerichi Somaalee akkas dubbataa jira jechuudha. Dhiifama wallaalallee isin se'eetiin akkanatti isin dubbataa jiru jechuun poointii magana sirriitti isiniif dabarsuu fedheeti beeka. Akka na hubattanii beeka. Nu yoo nu laaltan wal dhagahuu dhabatu biyyatteen caccabsee kun addunyaa duratti qullaa nu dhaabee isin Oromoon har'aa addaan qoqqoodamuu keessan dhagayaa. Haa ta'u malee wanni ani guututti keessa beeku hin jiru. Anis gaafas uummata san argee haga har'aatti cunqursa jala jiraatu keessan amanuu dadhabee jedha. Uummata akkasii san argee kora luuq irratti jechuudha. Uummata akkasii san argee har'a cunqursa jala jiraachuu keessan amanuu dadhabee jedha. Uummanni akkasii hayyummaa qabu, uummanni akkasii kutannoo qabu, uummanni akkasitti murannoo qabu. Uummanni akkasii onnee qulqulluu qabu. Uummanni kaayyoo qulqulluun deemu akkamitti haga har'aatti gabrummaa jala jira amanuu dadhabee jedha. Gabrummaa jala jiraachuu keessan. Maaliif gabrummaa jala jiru waa'ee isinii galaam? Warra qabsoo har'aa dabsitu gabrummaa jala haga har'aan teessee jechuudha. Jiraachuu keessan amanuun dadhabe. Maaltu isin mudate? Jedhee hoggayyuu of gaafadha. An keessa keessan hin beeku. Garuu woma duubatti isin harkisetu jira. Ummata miliyoona 35 yookiin 40 ta'e jedhamu kana ummatni isaa gadi hacuucee bulchuu danda'uun hedduu nama ajaa'ibsiisaa jedha. Ministeerichi Somaalee akkas jedha. Hin argaa jirtan kaayyee amala. Maaliif akka gabrummaa jalatti hacuucamnee bulaa jiru argaa jirtan? Sababaan nama Oromoo qaroo jabaa ta'e tokko dafanii mataa dha'u. Nama waan dhaaba Oromoof dhaabatu tokko akka OMN kana faame amma irratti duulu. Akka Jawaari xiqqoosii Oromoo keessaa amma ol bahee kana irratti duulu. Inoo wanni ma tofe baram eenyu Baqqalaa Garbaatti tofe. Agarte? Baqqalaa Garbaa dhugaa yoo isiniin jedhe ani kanaaf gosa rakkoon qabu nama gosa dha'uun sirrii mitoodhaan jedhu kanaaf jedhan. Baqqalaa Garbaa jechuun yeroo ammaa kanatti wallaahi leenca dhugatti leenca qixa qabnu Baqqalaa Garbaa jechuun. Maaliif? Osoo akka miidhamu beeku, osoo akka hidhamu beeku, osoo akka dararamu beeku biyyatti gala deemee. Gootummatti gootummaa qaba. Jabeenyatti jabeenya qaba. Murannootti murannoo qaba. Namni akka isaa nama gurgura jedhee yaadu. Namni akka Baqqalaa Garbaa nama gurgura jedhee yaadu. Osoo gurguratee Baqqalaan Garbaa nama gurguru taate biyyatti hin galu. Cichee akkasitti roorroo haga ammaa kana irra gahu kana cicheetiin hin obsu. Gadhee yoo taate qaata harka kennata. Lammi ta'anii qaata harka kennata. Kanaafi gabaabumatti ergaan kee achirraa maal isin fakkaate? Gadheen gosuma hunda keessa jirti. Hamtuun gosuma hunda keessa jirti. Ammoo nama gadhee nama hamtu
duubatti deemtu gad deemtu gosa feetillee taatu gosa feetillee taatu abbaa keellee taatu harka qabu hin taatu ammoo gosa kiyya jedhanillee harka irra qabu hin taatu maaliif gaafa isaaniif bakka kennine gaafa isaaniif koora irra qabne gaafa isaaniif dallawa ta'an gaafa isaaniif gaachana ta'an gaafa san gamtuun waan sodaattu hin qabdu jechuudha. Kanaaf nama amma booda wanna inni jedhee osoo hin taane wanna inni hojjeteen madaalaa. Waan inni jedhee osoo hin taane waan inni hojjeteen madaalaa. Dhugaas dhaaba kamiyyuu waan inni jedhuun osoo hin taane waan inni hojjetuun madaalaa. Hojii namaan dogoggoru jechaan namni of jaja. Garuu hojiin kan kee dogoggoru. Yoo nama hojii isaatiin madaalte seenaa isaatiin madaalte seenaan hin kijibu beeki. Namni seenaa himu kijibuu danda'a. Garuu seenaan hin kijibu. Maaliif seenaan seenaa? Seenaan waan darbe wani darbe waanuma darbe. Waan dabare. Kanaafuu nama hundaa waan inni hojjeteen ol kaaneetumaan akkasii yoo jechuudha seenaadhaan ragaadhaan waan qabatamaa wanna lakkaa'uu dandeenyu waan madaaluu dandeenyu waan madaalarra kennee hanga isaa beekuu dandeenyuun nama madaaluu barbaachisa. Hayyee yaan illee harkaa olii gadi babbadee jirana garuu haqni dubbatame waan mafirii qabu jedhee yaada. Bakka takka itti isinii dabaluu barbaadee bakka san dhabe. Waa wal barsiisuun gaarii jedheeti agartee waan wajjin beekan waan beekan wal barsiisuun yoo yeroo qabaatan walitti agarsiisuu waan gaarii jedhee waan amanuuf callisee dubbataa jira. Sabbaa sadaqe eecha baashi jette ijoollee shawaa maal abbaashi ijoollee shawaa ammoo wajjin guddate saniif shabaqa isaaniin beekaa ollaa kiyya wajjin guddate. Hayyee kalammataa wannan isinitti agarsiisuu barbaade Sumaalee keessatti osoo abaan hin dhaabatin dura Oromoon bakka lamatti gola lamatti wal qoodanii hooggansa Oromoodhaaf godhuuf yaalanii jechuudha Sumaalee keessatti. Miseensota waan kana poosti godhee jira suuraa isaa kitaaba kanarraa poosti godhee suuraa isaa silaa amma asirratti isinitti mul'atu garuu waan an poosti godhee ilaaluu dandeessanii gola lamatti wal qoodan gola siyaasaa fi dippiloomasii ammallee immoo gurmuu waraanaa jedhanii bakka lamatti gahee walii kennanii waan Oromoo kanarratti hojjechuudhaaf murteessan gaafsanin osoo abaaman dhaabatanii dura jechuudha. Kun immoo namticha 1991 saniif deebii ta'a jechaaf jedha. Nama tokkoffaa Muhammad Umar abbaa barcumaa jarri kunniin martuu Baalee Diidaa Harargee irraa kan jechuudha. Hussein Suraa hayyuu duree dhalataa Baalee Arsii Baalee. Jaarraa Abbaa Gadaa Leenca Harargee. Abdullahi Muhammad Lungo Haji Isaaq Daadhii Tarree. Abdullahi Haji Ali Walee. Haji Muhammad Tambiyaa. Hussein Bunee Daraaraa hin beektani. Abdullahi Muhammad Warfa'a. Miseensonni gurmuu waraanaa ammoo Waaqoo Guutuu, Waaqoo Luugoo, Adam Jiloo, Muhammad Ali Ruubee, Muhammad Baladee Roobalee, Haji Ali Yiqirri kanneen fa'a su'abaa hundaa'uutiin dura 1974 miti jechuudha bara 1974 miti warra kana fa'a bara 1968 keessa waan akkanaa godhaa turan jechuudha.
kanaaf jarana yoo jibbansa qabaata waan biraa jedha malee wanna seenaa nuti beenu nama tokko amma wanni kana dubbadheef illee beetay nama baay'eetu inboxinaaf katabee sila nadi fiita nagaan yeekuun nadi abdii hurutaati fiita sila wanni namtii jedhe sun dhugaa mee irraa dubbadhu inboxii gara dhibba tokkootii walii argadhecha namoonni tokko wanna kana warri quban qabnillee ni beeka ni jira jecha saniif nama tokko fi ibsa godhuun barbaachisa agarte seenaa keessan beekuun baay'ee barbaachisa waa dubbisuun baay'ee barbaachisa waa dubbisa malee hubannoon hin jiru ati yoo waan dubbifne maali beekta waanuma mataa keetiitii fi waanuma naannoo keetii malee waan naannoo biraa hin beektu muuxannoo mataa keetii malee muuxannoo nama biroo hayyoota biroo hin beektu muuxannoo biyya biroo hin beektu muuxannoo beektota biroo hin beektu garuu yoo waa dubbifte hubannoo nama biroo muuxannoo isaanii ilaalcha isaanii xiinxala isaanii argatta kanaan beekumsi siif dabalamaa deemaa jechuudha maaliif mataan kan kee qofti sin ga'u muuxannoo kan kee qofti sin ga'u xiinxalli kan kee qofti sin ga'u kanaaf hifachuu miti jaran waa dubbisuu ni fadha garuu of cinqee of rakkisee giddiidhaan of barsiisee dirqee of barsiisee akka dubbisuuf godhe osumaa jibbu amma jibbuu dhiise garuu galanni rabbiin haa ga'u kanaafi naan gahi inshallah rabbi isiin gaayyee buukii isiin gaa nama wayiitu asirraa buukii naan gahe jedhee koomenti jala katame qabsoof hangafti ummata walootii beeki ummata walloo ummanni walloo jabaa dhugaa kee jette walabummaa oromoo ummanni walloo jabaa I agree with you dibatti ummanni walloo baay'ee jabaa baay'ee ummata jabaa sanirratti waliin falmin seenatu raga agartee ati agartee asii qofatu jabaa waan jiru seenatiin ummanni walloo jabaa naan jaarta nama akkasii miti asii qofa jabaa hin jenne agartee gootummaan eenyu harargee gaa goonni akka harargee hin jiru dafanii ammalee arsileen akkasuma suuta agaruu ummoo gadi hin deemu akka sibiila wanniiti eedumaan itti fufa agartee so shawaalleen baay'ee ummata jabaa ummanni akka shawaa jabaalleen hin jiru ummanni akka shawaallee miidhamellee hin jiru tuulamni baay'ee ummata jabaa garuu oromoo keessaa warri tokko warri wanni hin jedhin nima jira garuu harki baay'ee warra jajjaba jechaaf jedha so akkas jedhan amma haasawa kana caalaa asitti dheeressu na hifattanii hagana wajjin turuu keessaniif galatoomaa isin jira yeroo birallee dhimmi akka yaazoo kun baaroo tumsaa lammataa kun yoo dhufe walitti deemuun kenna hin oolu jabaadha nagaa naaf tura wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh